Maqaabaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa koorsii dubbii amantaadhaan boqonnaa 5ffaa icciitii foonummaadhaa barachaa kan jirru. Egaan akkuma yaadattan barumsa keenya darbe barumsa boqonnaa 5ffaa kutaa 12ffaadhaan jechuudha. Sababootaa fi kaayyoowwan barumsootaa fi hojiiwwan gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos kanneen wangeelatti nu barreeffaman kan jedhu sana jalqabnee akka turre ni yaadattu. Egaan gooftaan keenya nama fayyisuudhaaf gara biyya lafaatti yeroo dhufetti kallattii maadhaan hojii inni raawwate hojii fayyinaa hojii nama fayyisuu kallattii maan addaamiin akkasumas sanyii isaa gara mootummaa waaqayyootti deebisee yookiin gara ganataatti deebisee deemuu qofa osoo hin taane barumsoota baay'ee dubbiiwwan baay'ee hojiiwwan baay'ee kan inni raawwate ni agarra. Kanaafuu akkuma waa'ee akkamitti akka inni nama ta'e waaqummaa isaa gadhiise akka inni hin dhufiin waaqummaa isaadhaan akka inni dhufe barachaa akkuma turre dubbiiwwan gooftaa keenyaa kuni hoo hojiiwwan isaa kun hoo maal agarsiisu kan jedhudha barachaa kan jirru. Yaa kutaa darbeen dubbachaatu turre kitaaba qulqulluu dubbisuudhaaf gaafa eegallu keessumattuu wangeelotaa fi warreen kakwaaraa yeroo dubbisnu isaan kana beekuu wanta qabnuufidha. Kanaaf abboonni keenya maal taasisaniiru hiikkaa irratti barumsoonni gooftaa keenyaa guutummaan isaanii yeroo ilaalaman sana bira akka kan isaan hin dabarredha. Qabxiiwwan kana afur beekneetu sana keessatti dubbisuu kan qabnu. Walumaa galatti barumsi gooftaan keenya barsiise akkasumas dubbiiwwan hojiiwwan raawwate kanneen kan arfayin akka isaan ibsaman kanneen kana keessaa akka isaan hin baane ilaalleerra. Kan jalqabaa fayyina fooniidhaaf fayyina lubbuu raawwachuudhaaf dhufuusaa ibsuudhaaf kan raawwate akkasumas kan dubbate ni qabaa jenneerra. Kan lammaffaa foon namaa uffachuudha isaa ibsuudhaaf hojiiwwan inni raawwate akkasumas dubbiiwwan inni dubbate baay'ooliin ni jiru jenneerra. Sadeffaadhaaf afuraffaanis immoo seexana gara isaatti dhiyeessuudhaaf kan raawwate ni qabaa. Afuraffaan immoo fakkeenyummaadhaaf gad of qabummaa nu barsiisuudhaaf kan raawwate ni qabaa jennee eegallee kutaa darbeen warreen jalqabaa kana lamaan baranneerra. Fayyina fooniif lubbuu dhufuusaa ibsuudhaaf addaamiif beenyaa ta'uusaa jechuudha. Kallattii gooftaan keenya biyya lafaatti dhufuusaan kan barbaachise qabxiin inni duraa kamidha jenne barumsa kana yeroowwan baay'ee kaasaa kan turre ammas irra deddeebi'ee kaasaa kan jirru gooftaan keenya dhala namaa fooniif lubbuudhaan fayyisuudhaaf kan dhufe. Kanaafidha bakka baay'eetti hojiiwwan isaa kan agarru beenyaa addaam yoo ta'u immoo kanuma addaam dhufe sana addaam kan inni ittiin kufe sana gooftaan keenya immoo sana balleessaati kan deeme jechuudha. Qormaatota gooftaan keenya ittiin qorame sadan gaafa laallu dursee addaam isaan kanaan kan inni kufe waan ta'eedhaaf gooftaan keenya maal taasise kallattii isaan kana sadan balleesse jechuu jalqaba. Kan addaam ittiin kufe deebeen immoo mo'achuudhaan diiyaabiloosiin qaanesseera. Diiyaabiloos nyaataan akkuma inni qoramee kufe nuti immoo nyaataaf dhugaatiidhaan akkamitti mootummaa isaatti deebinuudhaaf nyaataaf dhugaatii deebisee kennee addaam muka belesii akkuma inni harka isaa hitachuudhaan kute gooftaan keenya immoo harka isaa fannootti diriirsuudhaan kallattii fakkeenya addaam ta'eera. Addaamii durba kan taate lafa ishee jalqabaarraa akkuma inni argame gooftaan keessa immoo durboo kan taate haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam irraa dhalateera.
Addaam ganata keessaa akkuma inni ari'ame gooftaan keenyas dachee Israa'elirraatiin gara biyya Gibxitti maal ta'eera ari'atameera. Kun kallattii maal beenya addaamiif dhufuusaa addaan fayyina addaamiif dhufuusaa kan agarsiisudha jenneerra. Kanaafuu isaan akkasii kana yeroo gallu gooftaan keenya nama fayyisuudhaaf dhufuusaa agarsiisuudhaaf kan raawwatedha malee waaqa ta'uu dhabeetu akka hin taane yeroo dubbisnu kana hubachuu qabna jechuudha. Kan lammaffaa immoo foon uffachuusaa ibsuufidha. Sanyii Abrahaam malee sanyii ergamootaa miti kan qabate jechuudhaan kitaabni qulqulluu keenya akkuma dubbatu gooftaan keenya kan dhufe sanyii keenya foon keenya uffateetu. Kanaafidha foon dadhabaa kana waanta uffateefidha ni rafee ni nyaatee ni dadhabe jedhamee kan dubbatameef jechuudha. Malee waaqni hin dadhabu, waaqni hin rafu, waaqni hin nyaatu. Kana kiristaanummaa keessatti sirriitti beekna. Namoota biroodha kan nuuf lallaban yeroo baay'ee waaqni akkamitti rafaa, waaqni akkamitti nyaataa, akkamitti dadhabaa jedhu. Nutis inuma jenna waaqayyoon nyaatu, hin dadhabu, hin dhugu, hin rafu sirrii mana. Sirrii mana kun. Garuu gooftaan keenya foon dadhabaa uffachuusaa ibsuudhaaf maal taasisa? Isaan kan raawwateera jenna. Kanaafidha waan nyaatamu qabdu Alaazaar eessatti awwaaltan jechuudhaan kan gaafate wallaaleetu osoo hin taane foon dadhabaa kallattiimaan foon keenya uffatee akka dhufe mul'isuufidha. Gooftaan keenya kan dhufe foon keenya uffateetu malee qaama biraatiin miti. Osoo kanan taasise immoo maal ta'a ture? Inni diiyaabiloosiin kan mo'atu amma ittaan ilaalla. Nama ta'eetu miti waaqummaa isaatiin jedhamuu danda'a ture. Garuu gooftaan keenya kana beekuudhaan dursee maal taasiseera? Foon keenya uffachuusaa ibsuudhaaf kallattiimaan waa'ee isaadhaaf kanneen dubbataman ni rafee, ni nyaatee, ni dadhabe jedhamanii isaan barreeffaman jechuudha. Kanaaf kun kallattiimaan gooftaan keenya foon namaa uffatee kan dhufedha. Tokkoffaa Xiimotewos boqonnaa 3:16 qulqullichi Phaawulos irra deebi'ee kaaseera. Icciitiin Waaqayyoo fokkaa shokkii malee guddaadha. Fooniin kan mul'ate ilaala. Fooniin kan mul'ate. Gooftaan keenya kan mul'ate maal ta'etu foon uffateetu jechuudha. Kanaaf kan ibsuufidha jennee yaa torbee darbe guyyaa darbe baranneerra. Kanaafan lamaan guyyaa har'aadha kan ilaallu. Kan sadaffaa seexana gara ofiitti dhiyeessuudhaaf jedhee gooftaan keenya kan raawwatanii qaba. Addaam egaa jalqabumarraa kaasnee barachaa akkuma turre kan dogongore seexanni gara addaamitti dhufeetu malee addaam gara seexanaatu deemee miti. Seexanni gara addaam buufa keessa seenuudhaan dhufeetu addaamiin dogongorsee mootummaa waaqayyoo gannata keessaatu waaqayyoorraa adda isa baase. Gooftaan keenya immoo amma kan dhufe maal taasisuufidha? Diiyaabiloosiin mo'uudhaafidha waan ta'eedhaaf diiyaabiloosiin kan mo'u gara diiyaabiloos deemee osoo hin taane diiyaabiloos gara gooftaa keenyaatti dhufu qaba. Maaliif? Gooftaan keenya mataan isaa fayyina addaam raawwachuu waanta dhufeedhaaf addaam lammaffaa waan ta'eef maal ta'uu qaba? Diiyaabiloos gara gooftaa keenyaatti dhufeetu mo'amuu qaba malee gooftaan keenya gara sanaatti deemuu hin qabu jechuudha. Kanaaf maal taasise gooftaan keenya diiyaabiloos gara isaatti akka dhiyaatuudhaaf waanta raawwate ni qabaachuudha. Osoo kan taasise ta'eetu isa dhugaadha shakkii baay'ee keessa nama galcha. Kan jalqabaa gooftaan keenya diiyaabiloosiin kan mo'e nama ta'uutiidha. Kana hundumti keenya ni beekna. Osoo diiyaabiloos gara gooftaa keenyaatti osoo hin dhufin gooftaan keenya akkasumatti diiyaabiloosiin osoo mo'e ta'eetu gooftaan keenya diiyaabiloosiin kan mo'e foon uffatee osoo hin taane waaqummaa isaatiin mo'ee jedhama ture. Kanammoo osoo taasisuu barbaade gooftaan keenya nama ta'uu isa hin barbaachisu ture. Waaqummaa isaadhaan akkasumatti diiyaabiloosiin balleessuu hin danda'a uumama isaa waan ta'eedhaaf akka barbaade taasisuu danda'a. Garuu gooftaan keenya diiyaabiloosiin kan mo'u fakkeenya addaamiin foon addaam uffatee waan ta'eedhaaf maal taasise? Foon addaam uffatee mul'achuudhaan diiyaabiloos gara gooftaa keenyaatti dhiyaachuu qabaachuudha. Kanaaf kallattiimaan kitaabatti kan agarru gadanni isaaf haa ta'uti gooftaan keenya maal taasise? Diiyaabiloos gara addaamiif waan itti dhiyaachuudhaan gannata akkasumas waaqayyoorraa adda isaan baase waggoota kana hundumaadhaaf isaan gidirsaa ture gara isaatti dhiyeessuudhaan maal taasise? Inni immoo deebi'ee isa mo'ate jechuudha. Dursee gooftaan keenya maal jedhee ture osoo fannootti hin dhiyaatiin dura wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 17 kaasnee amma 18tti yeroo dubbisnu lubbuu koo immoo akkan kaasuudhaaf fedha koodhaan nan jiraachisa. Lubbuu koo akkan kaasuuf fedha kootiin maal naan ta'a nan jiraachisa. Ani fedha koodhaan hin jiraachisa malee eenyuyyuu anarraa fudhatu maal jechuudha? Lubbuu koo kana eenyuu na keessaa baasuu hin danda'u. Ani fedha kootiin hin dabarsa, fedha kootiin yeroo duus fedha kootiin achuusaati. Jiraachisuudhaaf aangoo nan qaba. Akkasumas kaasuufis aangoo nan qaba. Kaasuuf kan jedhu erga yeroo du'aa ka'u kan ibsudha. Gooftaan keenya kana dubbachuusaa
akkasumas barumsoota duras immoo kana duras wantoota baay'ee raawwachaa tureera. Yeroo adda addaatti diiyaabiloos hojiiwwan gooftaa keenya barumsa isaa ilaaluudhaan takka takka waaqatti fakkaata. Takka takka immoo maaltti fakkaata? Namatti fakkaata. Alaazaari iddoo kam ta'u waaltan gaafa jedhu namatti fakkaata. Yeroo inni beela'u yeroo inni dhannee bulan namatti fakkaata. Isaan kana gaafa dubbatu immoo waaqatti fakkaatanna baay'ee giraatti seenaa ture jechuudha. Adda baasee hin beeku ture jechuudha. Waaqummaa gooftaa keenya sirriitti namanne bakka baay'eetti garuu ilma waaqayyoo ta'uu isaa ni amana. Ilma waaqayyoo ta'uu isaa yeroo inni diiyaabiloosiin eeyyisiisee baasu ergamoota diiyaabiloos yeroo inni ari'aa ture nama keessaa jechuudha. Waaqummaa gooftaa keenyaa ni beeka ture. Takka takka garuu ni shakka. Kana booda caqasa kana faa kan dubbate kana diiyaabiloos maal taasiseera? Irraanfateera. Callisee ishee kana dhiisuudhaan gooftaan keenya gaafa inni fannoo irratti ba'ee fannoo irratti maal jedhee ture? Elohee Elohee waaqa koo jedhee gaafa inni waamu diiyaabiloos kanas ni dhaga'e. Kana booda ani maangarraatti waaqa itti fakkaachaa ture. Edaan inni maal miti? Waaqa miti. Maaliif? Kunoo waaqa koo jedheetu waaqa biraa waamaa jira waan ta'eedhaaf. Kanaaf maalin taasisaa? Gooftaa keenya dura kanneen turan namoota hundumaa qulqulloota isaa ta'anii, raajota isaa ta'anii, abbootii qulqullootas warreen cubbamootas maal taasisaa ture? Lubbuu isaanii foon isaa irraa adda baasuudhaan gara Si'ool galchaa tureera. Inni akkuma isaan kanaan taasisa jechuudhaan gara gooftaa keenyaatti dhiyaatee lubbuu isaa foon isaa irraa adda baaseen Si'oolitti galcha jechuudhaan lubbuu gooftaa keenyaa fudhachuudhaaf yeroo dhufu agartanii fudhachuudhaaf gara gooftaa keenyaatti yeroo dhufu jechuudha. Yeroo kanadha gooftaan keenya diiyaabiloosiin qilleensa irratti funyoo ibiddaadhaan kan hidhee jechuudha. Funyoo ibiddaadhaan hidhee kana booda diiyaabiloos lubbuuwwan waggoota 5,500 hundumaa hidhaa ture dabarsee akka gooftaa keenyaaf gadhiisu akka dabarsee laatu achitti lafa lafe jechuudha. Kana boodadha kan inni aangoon isaa hundumtuu kan inni diiyaabiloos irraa cabe. Kanaaf gooftaan keenya waaqa koo jedhee fannootti kan inni dubbate waaqa ta'uu dadhabeetu miti ofiisaa kan isa caalu waqtii biraa jiraateetu miti. Diiyaabiloosiin gara isaatti dhiyeessee diiyaabiloos yeroo kana gaafa inni mo'amu diiyaabiloosiin hidhee immoo lubbuuwwan Si'ool sana baasuufidha jechuudha. Yeroo sana gara fuulduraatti ni baranna. Waa'ee ciitaa waa'ee du'aaf du'aa ka'uutti ni baranna. Diiyaabiloosiin erga hidhee boodadha gooftaan keenya lubbuu waaqummaadhaan kan tokko ta'e lubbuu isaa gara Si'ool deemuudhaan kanneen achi keessa jiran namoota kan hundumaa Si'ool keessaatu baaseera jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya kana kan taasise diiyaabiloosiin gara isaatti dhiyeessuufidha malee waaqa koo kan jedhe waaqa ta'uu dadhabeetu miti. Inni waaqa teessoo jiru diiyaabiloosiin garuu gara isaatti dhiyeesse haala kanaatiin ogummaadhaan nama ta'e diiyaabiloosiin mo'e. Kanaafidha gooftaan keenya diiyaabiloosiin kan mo'e nama ta'eetu malee waaqummaa isaadhaan miti. Waaqummaa isaa otoo mo'ee immoo dur ture kaa. Foon uffachuun hin barbaachisuu dandeenya. Garuu inni diiyaabiloosiin kan mo'e foon uffachuutiidha kan jennu kanaafidha jechuudha. Dursees immoo maal jedheedha? Namni dursee nama isa jabaa osoo hin hidhiin mana nama jabaa kanaa seenee meeshaa isaa akkamitti saamuu danda'a jechuudhaan waa'ee kanaa kan dubbate. Diiyaabiloosiin jabaa jedhamaa kan ture kana diiyaabiloosiin qilleensa irratti funyoo ibiddaadhaan osoo hin hidhiin akkamittidha lubbuuwwan achi keessa jiran sana baasuu kan danda'amu jechuu isaatti kallattii wangeela Maatiyos boqonnaa 12 lakkoofsa 29 yeroo ilaallu jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya kana waaqa koo kan jedhu kana kitaabarraa gaafa agarru inni waaqa dhamiti jennee waaqa biraa jira jechuu osoo hin taane kana ibsuudhaaf jedheetu kanneen akkasii kana dubbateera jenna. Kana fureffaadhaaf kan xumuraan immoo fakkeenyummaadhaaf gad of qabummaadhaaf jedheetu gooftaan keenya wantoonni inni barsiiseedhaaf dubbate akkasumas raawwiiwwan isaa tokko tokko kan agarru kana agarsiisanidha. Nuuf fakkeenya ta'uudhaaf jechuudha. Dhala namaadhaaf gara fuulduraatti warreen dhufan haala kanaatiin jiraadhaa, na fakkaadhaa, gad of qabummaatiin jiraadhaa kan jedhu nu barsiisuufidha. Kiristaanummaa keessattis guyyaarraa gad of qabummaan jiru taanaan wanta barbaanne raawwanne amma barbaanne deemnetti faayidaa hin qabu. Gad of qabummaanii finyoodha. Finyoo kennaawwan hundumaa hiitee qabuu dandeessu jechuudha. Innaa gooftaan keenya kan nu barsiisuudhaaf maal taasiseera? Wanta baay'ee raawwateera. Maa ilaallu fakkeenyaaf gadi jedhee miila duukaa bootsaa dhiquu. Miila duukaa bootsaa gooftaan keenya dhiqeera. Buddeena 5 qurxummii 2 yeroo isaan nyaachattis eebbisee kutee isaaniif kenneera. Darbees gara gadaama Qorontos deemee tsoomuudhaan
guyyaa har'a abboota keenya warreen gara gadaamii deemaniidhaaf fakkeenya ta'eera. Tsoomiin dhuguma isaaf ta'etu miti tokko kan fakkeenya nuuf ta'uufidha. Gara gadaamis immoo deemuu qabnu kallattii maal fakkeenyummaa nutti agarsiisuufidha. Qaanaa Galiilaatti immoo maal ta'eera? Mana cidhaatti argameera. Gammachuu walitti argamaachuudhaan fakkeenya kaa'uusaa jechuudha. Isaan kana yoo ilaalle akkuma mootiin gaariin tokko wantoota gaggaarii raawwachuudhaan uummanni immoo akka isa fakkaataniidhaaf kana raawwadhaa jedhee akka agarsiisu haala kanaatiin akka hordofnuudhaaf kana raawwateera jechuudha. Sababni isaa maaliifidha? Kaayyoomti kiristaanummaa inni guddaan iyyuu kana waan ta'eefidha. Kiristoosiin akka hordofnuudhaaf jechuudha. Inni kallattii maan fayyina qofa raawwatee kan ba'e osoo hin taane warreen gara fuulduraatti dhufan isa fakkaachuu akka isaan qabaniidhaaf maal jedheera? Isin na fakkaadhaa jechuudha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 11 lakkoofsa 29 kan dubbisnu na fakkaadhaa ani gad of qabaadhaa laphee kootis gowwaadha jechuudhaan gooftaan keenya dubbateera. Kanaaf isa fakkaachuu qabna jechuudha. Dhuguma isa fakkaachuu qabnuudhaaf immoo kan inni raawwate kun dhuguma akka isaan agarsiisan duuka bu'aansaa qulqullichi Phexros ergaa isaa kan jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 21tti kallattiin barreessee ni arganna. Maal jedha? Kan waamamtan kanaafidha waan ta'eef Kiristoos immoo barbaachisaa yookiin immoo fakkeenya isaa akka hordoftaniidhaaf fakkeenya isiniif kaa'ee waa'ee keessaniidhaaf gidiraa fudhateera, gidiraa simateera jechuudhaan dubbata. Kiristoos fakkeenya isaa akka hordoftaniidhaaf fakkeenya isiniif kaa'ee darbee kan jedhu kun hojiiwwan inni raawwate kun fakkeenyummaafidha. Gadi jedhee miila duuka buusaa yeroo dhiqu isinis immoo kana raawwadhaa. Anaan barsiisaa naan jettu eeyyeen akkasumadha. Garuu barsiisaatu naan jettanii akkuma miila keessan isiniif dhiqee isinis immoo akkuma kanaa waliif taasisaa jechuudhaan fakkeenyummaadhaaf kan taasisedha. Kanaafuu isaan akkas akkasii kun dhuguma gooftaan keenya nu barsiisuudhaaf haala kanaatiin akka deemnuudhaaf nu barsiiseera. Fannoo irratti fakkeenyaaf haa ilaallu. Fannoo irratti fannifamee osoo jiru maal taasiseera gooftaan keenya? Yaa abbaa koo wanta raawwatan hin beekaniitu dhiifama taasifachuudhaan kadhateera. Kadhannaan kun kallattii maan kan agarsiisu dhugumanni ofii isaatii kan dhiifama taasisu ta'ee osoo hin taane fakkeenyummaaf kan jedhedha. Dhiifama taasisuuf jedhee gaafa dubbatu yeroo gidiraa keessa jiraatanitti akkas taasisaa kan jedhu fakkeenyummaa nuuf kaa'aa jira. Dursee maal jedheera? Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 irratti lallaba turratti kan dubbate sana asitti immoo fakkeenyummaadhaan hojiitti kee agarsiise jechuudha. Maal jedhee dursee gooftaan keenya? Diinota keessaniidhaaf kadhadhaa jechuudhaan dubbateera. Diinota keessaniif dabala kadhadhaa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 irratti ilaallu akkasumas barumsoota jireenya gara kiristaanummaa barachaa turredha. Sana gooftaan keenya kan barsiise asitti immoo taasiseetu agarsiise jechuudha. Nuti kan akka raawwannuufidha. Erga sanaa booda dhuguma akkuma ni dubbate qulqulloonni abboonni keenya kan akka hangafa diyaaqonataa qulqullicha Isxifaanos dhagaadhaan osoo rukkutamu hojii duukaa bootaa boqonnaa 7 akkuma argannu dhagaadhaan osoo rukkutamu maal taate maaloo wanta raawwatan hin beekaniitu dhiifama taasifachuudhaan kallattii maan jecha gooftaan keenya dubbate irra deebee dubbate in arganna jechuudha. Eenyuun arge? Mirga abbaatti Waaqayyoon Yesuus Kiristoos isaatti arge jechuudha. Yesuus Kiristoos hin arge baakii maaloo dhiifama taasif jechuudhaan kadhate jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya kanneen akkasii kana kan raawwate nuuf fakkeenya ta'uudhaaf akkasumas gadoof qabummaa nu barsiisuufidha malee inni waaqa ta'uu dadhabeetu miti. Waaqayyoodhaan yaa abbaa dhiifama taasif yoo jedhu kana ta'uu dadhabee miti. Akkasumas immoo hojiiwwan isaa miila gadi jedhee miila dhiquunsaa buddeena eebbisee kutee kennuunsaa gara gadaami Qorontos deemuunsaa kun waaqummaa isaa dhabee osoo hin taane nuuf fakkeenya ta'uudhaaf kan inni raawwatedha. Garuu haa ta'u maaliifidha fakkeenyummaan kan barbaachise kan jedhu ilaallee haa xumurru. Fakkeenyummaan dhuguma baay'ee barbaachisaadha. Waaqayyo yeroo adda addaatti seerota kenneera. Dursee Waaqayyo nama yeroo uumu seera sammuumaan akkasumatti namni Waaqayyoon beekuu akka danda'uudhaaf uumeera. Namni isaa taasisuu hin dandeenye erga sanaa booda maal taasiseera? Karaa Musee seera oriitii dhala namaadhaaf kenneera. Seera kana garuu guutummaadhaan guututti kan raawwate eenyuyyuu hin jiru. Seerri Museedhaaf kenname baay'ee cimaa jedhamaa ture. Namoonni hin sodaatu. Warreen kaan hafaniitu innumti Museenii baay'ee lapheensaa gad of qabaa kan ture jedhamee Museedhaaf barreeffameera. Baay'ee namoota jiran keessaa gad of qabaa kan ture Museedha kitaabni qulqulluun. Garuu Museen akkas ta'eeyyuu seera Waaqayyoo kana guutummaan guutuutti hin eegne. Maal taasiseera? Xumura irratti attaamlik ana malee waaqa biraa waaqessin kan jedhu cabsee tureera. Akka cabsuutti amma sanaatti wanta ga'eedhaafidha. Gara Kana'aaniyyuu seeniin kanaaf. Kanaaf namoonni seera Musee kana baay'ee sodaatu. Seerri Waaqayyoo hin raawwatamu. Seerri Waaqayyoo dubbii qofaadhaan kan taa'udha jedhee namoonni baay'eetti sodaataa turani.
Gooftaan keenya garuu gaafa dhufu seera haaraadha kan kenne. Seera kam? Seera wangeelaa jechuudha. Innaa seerri wangeelaa kun akkuma yeroo duraa sana osoo hin taane isheen kun seera sirrii kan taate kan raawwatamtu guutummaan ishee salphoo kan taatedha. Kan ammoo gooftaan keenya akkamitti agarsiise dursee mataa isaatiin raawwachuudhaan akka raawwannuudhaaf nuuf kaa'e jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa seerota waaqayyoo hin sodaannu. Seeronni waaqayyoo nuuf kan kennamanidha. Fayyina keenyaaf kan ta'anidha waan ta'eedhaaf dursee gooftaan keenya hunduma isaanii raawwateetu kunoo diiyaabiloosiin ani mo'adheera isinis ni mo'attu jechuudhaan diinota keessaniif kadhadhaa jedhee kan barsiise wangeela Maatewos boqonnaa 5 bakka fannootti kan argannu boqonnaa 27 immoo ofii isaatu kadhatu agarra. Gadoof qaboota ta'a jedhee kan dubbatu walii keessaniidhaaf hangafa keessaniidhaaf haa ta'u eeguu keessaniif hunduma walii keessaniif waliif ajajamaa kan jedhu miila duuka boosaan gad jedhee dhiquudhaan kan hundumaa raawwateetu agarsiise jechuudha. Kanaaf guyyaa irraas yeroonni waaqayyoo hundumtu kan raawwatamanidha. Dabarree jireenya qulqulloota abbootii keessatti kan agarru guutummaan isaanii raawwatamanii ni arganna jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya gadoof qabu fakkeenyummaan kan nuuf kaaya jechuudha. Akka isa fakkaannuudhaaf seeronni waaqayyoo hundumtu kan raawwataman ta'uu isaanii nu barsiisuufidha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti maal jenna kitaaba qulqulluu yeroo qo'annu akkasumas yeroo dubbisnu keessumattuu kutaawwan wangeelaa kutaawwan ergaawwanii akkasumas kutaawwan seenaa kan jedhamu hojii duuka bootaa darbees immoo kitaabota seeraa kanneen jedhaman kanneen dhuma guutummaa isaanii kitaabolee kakuu haaraa 35 warreen biroos dabalate yeroo dubbisnu isaan kana ilaalcha keessa galchineetu beekne dubbisuu qabna jechuudha. Yeroo kanadha yaada isaa guutuu taasisne dhuguma kaayyoo kitaabni qulqulluun barreeffameef ta'e kan argannu jechuudha. Haala kanaatiin ilaalcha keessa galchine dubbisuu qabna. Kanaanis dhuguma barumsa manni kiristaanaa keenya waa'ee gooftaa keenyaaf dabarsitu dhugaa ta'etu arganna jechuudha. Kana keessaa bahuutiin namoonni baay'een guyyaa har'a maqaa tokko waamu garuu ilaalcha adda addaa asis Iyesuus garuu waliyyuu hin argu maquma qofa jira jechuudha. Kana beekneetu haala kanaatiin barumsa manni kiristaanaa keenya nu barsiistu waa'ee gooftaa keenyaadhaaf sirrii kan ta'e dhugaa qabannee deemuutu nurraa eegamaa jechuudha. Waa'ee gooftaa keenyaa beekuun beekumsa qofaadhaaf miti. Beekumsaaf miti. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 3 yommuu ilaallu waaqa dhugaa kan taate siin jedhee gooftaan keenya waaqa dhugaa kan taate siin jechuudhaan waaqa abbaa ati kan agarte kan ergite Iyesuus Kiristoosiin akka beekaniidhaaf kun immoo jireenya bara baraati jechuudhaan dubbata gooftaan keenya. Innaa waa'ee gooftaa keenyaa beekuun waa'ee gooftaa keenyaa barumsa sirrii ta'e qabachuun maalla jireenya bara baraadha malee beekumsa qofaa miti. Kanaaf jireenya bara baraa argachuudhaaf waa'ee gooftaa keenyaa sirrii kan ta'e kana qabanneetu deemuuti nurra jiraataa jechuudha. Barumsi keenya boqonnaa 5ffaa waa'ee icciitaa foonummaa gooftaan keenya nama ta'uusaa, namni kufuusaa, nama bakka kufee kaasuusaa akkasumas waa'ee gooftaa keenyaa kan jedhu amma kanaatti kan baranidha kan ture. Kutaawwan darban hundumaatti kanneen baranne isaan kanadha. Waaqayyo kan baranne hundumaa laphee keenya keessa nuuf haa bulchu yeroo hundumaa namatti hin jiraatu nu haa taasisu. Kutaa taanuun immoo boqonnaa 6ffaa icciitii cuubbaa kan jedhuun deebinee kan dhufudha kan ta'u deebinee kutaa taanuun hanga dhufutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.